እኔ እንደራሴ መንግስት ሰራተኛ የሆነች ቢሮ የምትሰራ ከኔ ጋር ውላ የምትገባ አግኝቻለሁ። ተይኝ አልኩሽ አይደል እንደ ጀዴ نمتشو كلام على رب سميتي أنا رب شاهد يا ربي إن أنا منقولني والله العظيم مكسر رجلا إن رب شاهد كانوا أسري كلامي رب شاهد أنا شمال ما يساء الرجل كتير كتب لالتين شمال سر رجلني كتير ولي لا وقمت مالي في إنس إشياء ما أبدتهم تيره شمالو مثلا أبدتهم دي كروريسو شمران توكو لفكاي توكو كانفو توكو كوفيزي كان توكو الكازو شمالتي أبدتهم دي شمالي هركافو أمو كابا بك لولا كيسا بو كابا يركزي تجيلي بيك توني ورانا كيسا بو كابا ويو أروانا جاي وادقا أشياء كان دورا برتا هادو ما هنجالتينا جدي توكو أبيت أني دورو من بيكا إنتالكو مي سادو ما سين أجيسيسا جالك أبران سين أجيسيسا يا تيجر هوجا كده تربى دلائي هوجا كده تربى أبا ما نانك أبدو هذا فبانك أبدو وبلايان وجودنا وبلاياني فنفني براتن فنفني زراتن هوجا كده تربى هوجا شندلاي دي جادلاي دي ديمتر أفت هوجا كده تربى نجاي جتة إن بيت أنت بنو جنوب فيديو جرابو تاكل زي ما أنا مدامي كده يا ما كنت إسمه تما دعاء إسمه كتار تربى بيجاربان أفت duruma umuri hamma kana hojjechuun waan sirrii miti deeggaru waggaa 17 qulqulluu hojjetee namni jechuun haguma umuriin kee achitti turaa deemtu waan ati qabdu ofirraa illee wanti ati qabdu dhumaa deema kanaafore dhiirichuu kanaafidha kan inni ishee dhiisee waggaa amma kanatti xaartee hin dhageessu kan inni kan biraa fuudhee jechuudha. Ani siin jaalatte kutaa kudhan barataa ture kutaa kudhanii sanirraa inni dubbii guddaanii iddoo kanattidha argitani barataa isiniin ta'uu ani nallabaan maayni narraaja ani isinitti arraaje barataan jaallatiina durumaa isiniin jedhe barataa kutaa kudhan ganaa waan meeqa isa eeggatu jaallattee isatti yeroo kee fixxee enerjii kee fixxee qabeenya kee gaafa fixxu maal godha seete inni immoo interestiinsaa kan biraati fedhiinsaa kan biraa ta'a waan ta'eef laash jedha si dhiise habiibti ha mucaa kana kun waan ani qaxxitaadha isin gorsuutti irratti raawwate dhugaa waaqa ani dura baay'ee isin gorseera isiniif kan ta'u barataa miti isiniif kan ta'u nama of danda'eedha isiniif kan ta'u nama hojii mataa isaa qabudha isiniif kan ta'u nama maatii isaarraa bahee ofiin of bulchuu jalqabeedha jedhee isinii himaan ture garuu argitaniire yaa itti fufnaga kolleejii mana kireeffattee meeshaatti galchitee fi kolleejii barsiiftee mangiste sarraatenyaa gootee biyyatti galtee isa wajjin xiqqoo jiraattee deebitee dhuftee ammallee galtee deebitee dhuftee gaafa isa waliin hoggaa 8 lakkoofsiftu dhala biraa eegala kadhattee maalaa godhuree laal isheen ko amma hojiitti qaamni ishiis umeera barbifni ishiis umeera humnallee hin qabdudha duruma waggaa 17 hojjette mucaan kun jechuudha inni nama zanna xukiya oolaalaa kutaa 10 keessaa barsiiste 10tti isa jaallatte 10 11 12 kolleejii barate nama guddaate hojjetaa mootummaa ta'e achi immoo yeroo dhuftumoo mana kireessitee figa mana kiraayii goote mana fuulii goote mana hundumaa wal qixxeessitee faana immoo takka jijjiraatte ammas immoo deebitee biyya arabaa deemte maalaa godhurennoo warra zannaqan warra karabaataa hojjetan uffatan warra fataa'anii diddibatan keessa oola mucaa isheen kun immoo dadhabdeetti nama waggaa 17 hojjete humna maalii qaba bifa maaliis qaba gaafa filtarii keessa boo waan ni fakkaatu beektu filtarii keessa dhokateetu amma uummanni keenya filtarii keessa dhokatee biyya shawwada gaafa dhufu immoo hin jiru humni isaallee hin jiru biyyattillee hin baru kanaaf dhumni isaanii gaariin ta'u kanaaf garuu waaqni dhuma keessan haa bareechuu anyways gaafa jaalalli dubbatamullee namni nama dhaga'u eenyullee sin dhaga'u gurri isaanii duudaadha ofirra ciisu garuu gaafa xab jedhee irra bu'u ibiddichi hin baruu jechuudha kadhattee dadhabde boottee waan taatu dhabdee fuulli kun maadiyaatiin fixee ani numan ta'a ani mallaqa kana godhuu malee mallaqa tiyyalleen kennu mallaqa nama ani mallaqa
jira waan adda malee mallattee kanneen beeku alhamdulillah. Raha qashti ati nyaattu Macarrashaa gaafa hoggaa saglaffaa gargar ni baanii. Macarrashaa isin dhiisuu dinnaan jecha akkamii akka fayyadame beekani. እኔ እንደራሴ መንግስት ሰራተኛ የሆነች ቢሮ የምትሰራ ከኔ ጋር ውላ የምትገባ አግኝቻለሁ። ተይኝ አልኩሽ አይደል እንደ ጀዴ namtichoo kana maal arrabsee miti an kunooti qaalaadha ishee zannattu ishee fataayettu ishee of qabdu ishee umni ishee jiru ishee bifti ishee jiru faana oola waan ta'eef ishee hawwa isheen kun immoo jireenya isaa qottee aramtee bo'ii baastee mutattaraartee wal qixxeessite kan isheen nama gootee sirreessite inni immoo zannattedhe kana caala argadheeraadha duruma balleessite ijoolleedha inni isheen gitu isheen nama guddaa isheen nama of danda'e bahanii hojjetachuu jechuun nama of danda'edha namni of danda'e immoo akkamti ijoolleetti gadi deebi'a duruma isaa kanaaf shamarran keenya ammallee taanaan jechuudha dhugaan siniin jedha ammallee maqa jaalalaatiin nama sinii gaditti hin hidhamina sinii gadennaan jedhu bifa hin jenne miidhagina bareedina hojjaa hin jenne sinii gadechuun hojiidhaan isin nama hojjetanii gashaartumti isin hojjetanii argachaartumti namni sunis nama hojjetee argatu ta'uu qaba kalas kanaachi akkuma kana si hojjechiisee bajjii si qochisiiseetu isa tottolaa irratti kan akka koo argadheera maali argadheera siin jedha jechuudha baay'ee nama gaddisiisa carraan shamarranii yeroo baay'ee hin dhagahanis amma keessuma bahanii dhugaa waaqa iccitii isaaniillee amma akka nama maraatee ta'aniiru akka nama gagadhiisee ta'aniiru warri mudannoo akkasii qabani gadi bahanii lallabu waan inni hojjetan odeessu iccitii isaanii halkan ciisanii hojjetanii eenyu faana akka hojjetan odeessu guyyaa meeqa akka hojjetan odeessu kan jechuun sammuun gagadhiisee dhume jechuudha warri dhageessan garuu dhugaa waaqa abiddi gama sana qabateerate akka inni as hin darbine warra asiitu dhaqeessa sana dhaamsa maaliif seetan inni isa sana ooganii miti bar jara akka darbee nun gumne achi nutti akka daddabarre jechuudhaaf dafanechumatti dhaamsu isinis immoo nama warra akkasirra sirriitti gadi teessanii barachuu qabdu siruma shawwadamuu qabdan sinirra gahuu qabu bakka filannoo gochuu qabdu waan dumaayyuu maal isin bajjii baasuu biyyaa baatan immoo qotuu biyyaa baatanii biyya keessatti qotuu baatan immoo inni sin achi qotaartan hin ga'u dolamatti qotuu dandeessuure kan arabaas qotanii kan biyyaas qotuu hin dandeessan jireenya keessan qotaa bareechadha jireenya keessa wal qixxeeffadha dhugaa waaqa amma maqaa jaalalaatiinu mudannoo akkana haasa'uun hin dabbara bara kana keessa faa haasa'a maamalaala waggaa 17 hojjettee kun irra ga'e jechuun dhuma kana irratti akkasii ishee irra ga'e jechuudha mudannoo yeroo dhiyooti kun erga umurii ishii fixxee bara ishii fixxee jireenya ishii fixxee kana booda mee maal abdatti dhugaa waaqala silaa haadhaaf abbaan immoo hin qabduyyuu jedhamteetti obbolaan immoo finfinnee ta'anii baratu jedhameera sanuu kan obbolaa ishii immoo dubbatamne malee yoona obbolaa ishumatu gargaaraa ture ta'a jechuudha kanaafuu baay'ee tokko ulfaataadha siniin jedhanii wes dhumarratti waaqni sinaa gargaaru sinaa milkeessu dhugaa waaqa carraa bareedaa siniif haa kennu kan isin nyaanne sinittaa qabu kan achi sin kaasu biyya sanaa sin gashu sinittaa qabu bineensa waraabessa kanaa sinirraa qabu kan hamilee keessan cabsu sinirraa haa qabu kan sinii gaddu kootu dadhabdeetta kana caala anas si jiraachisa boqadhu kan sin jedhu siniif haa kennuun jedha maalin godhareen dhugaa baay'ee nama gaddisiisa